Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaa kootii galata rabbi har'aan waan baay'ee takka na gammachiisee waan baay'ee takka itti gammade qabadhee dhufe jechuudha dhugaa waaqayyoo viidiyoo kana dura mucayyoo kana argeetiniin ture garuu viidiyoo isii otoo irratti hojjedhe jedhu yeroo na jalaa darbe jechuudha mucayyoon kun warri kana dura argitanii jirtanii Micayyoon kun maatiin isii wal lolanii haati isii fi abbaan isii jechuudha wal lolanii wal lola isaaniitirraan kan ka'e mucaa wayiitiif wal barte mucaa kanaan gaafa wal bartu mucichi kun sin fuudha jedheenii raawwatee fuudhee gara biyya biraatittiin deemanii gaafa isheen garaatti baattu ishee gatee ishee biraa badee jechuudha bakka inni dhaqe hin beektu mucayyoon garaatti baattee jirti. Sana booda garaatti baachuu ishee erga barteen booda gaamaal sadarkaan isiin amma irra geessee jirtuutu hedduu na gammachiise jechuudha dhugaa waaqayyoo hedduu takka na gammachiise gaafa dura viidiyoo ishee argullee hedduu takka hin gadde dhugaa waaqaa jechuudha ijoollee ishii wantini godhanii raawwatanii ishii poosti godhan sana barbaadan ture jechuudha ishee argachuudhaaf jedhee ijoollee sana barbaadaa ture jechuudha. haa ta'u malee mucayyoon suni egaa amma kunuu iddoo guddaa geessee akka barnoota isiillee barattu even gara biyya alaatittillee gara Ameerikaatitti akka deemuu dandeessudha kan isaan haasa'aa turan jechuudha akkuma suuraa isaanii asirratti argaa jirtanii hedduu takka haala baay'ee nama gammachiisuni Wallaggaa gara Finfinneetitti xiyyaaran dhufanii ishee achi bakka isiin teessee itti barattu namni haala mijeessii fi akkasuma barnoota isiillee kifiyyaa kaffalanii fi waan ishee barbaachisu hundumayyuu guutanii fi akka ishiin barattuuf akkasuma immoo jiruu ishiillee akka ishiin jijjiirrattuuf namni isii bira dhaabatee akkasiin sadarkaa kanarra geessu isii taasise jechuudha. Waaqayyoo isaan haa eebbisu nama akkana isiidhaaf godhe. Mucayyoon kun ganaa lafaa dhuftuudha daa'ima baay'ee takka jechuudha nama umurii kanatti daa'ima godhatu iyyuu miti haa ta'u malee immoo carraa ta'ee raawwatee daa'ima godhattee jirti. Egaa amma immoo sadarkaan isiin irra geessettu hedduu takka waan nama gammachiisu yeroo tokko jechuudha yemmuu miidhamtanii baay'istanii ofitti hin gaddina yeroo sanaaf ofitti numa gaddina garuu baay'istanii ofitti hin gaddina miidhamsi gara fuulduraatitti ifa nuuf qaba jechuudha. Ifatu fuuldura keenya jira. Gammachuutu fuuldura keenya jira. Gaafa gaddi gara keenyatti dhufu akka gammachuu fuuldura keenya jiru hin dagatina. Akka ifti fuuldura keenya jiru hin dagatina. Namoonni baay'een keenya seenaa hedduu qabna. Seenaa keenya sana keessa dabarree dhufnee raawwannee nama har'aa taanii jechuudha. Namni kamiyyuu dhalatee kan seenaa dhabeen jiru dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Gaafa akkanatti wal ilaallu kana wanta akka rakkanneen beekne walitti fakkaachuu dandeenya. Wanta akka uumaa keessa dabarreen beekne walitti fakkaachuu dandeenya. Garuu hundi keenya tokko tokkoon keenya seenaa baay'ee keessa dabarree dhufnee as keenya jechuudha. Galata waaqayyooti. Kanaaf iyyuu mucayyoo tana hedduu takka bakka hedduu takka hin gammade aganna kan hin jedhamne jechuudha. Maaliifin seenaan isii baay'ee takka nama gaddisiisti. Maatiin isiillee akka isaan wal lolaa jiranidha isiin kan dubbataa turte viidiyoo duraati irratti sababa sanarraan kan ka'edha isiin horuudhaatti kan mucaa sanatti darragamte haa ta'u malee immoo yookiin sababa sanaan ta'eeti mucayyoo kanaaf karaan banameefii jira waaqayyo galanni guddaan haa ta'u egaa ilmoo isiitis immoo akka ishiin haala seera qabeessan guddifattu si gargaaraa jechaanii jiranii jechuudha haala baay'ee takkaan dhugaa rabbii baay'ee takka jechuudha baay'ee takka nama gammachiisa. Ittaanee ammas viidiyoo suuraa asirratti argitan kana jechuudha. Suuraa kana namni kun maraatudha akka maraatuti daandiirra ciisa. Daandiirra ciisa namni kun jechuudha. Namni kun immoo itti dhaqee raawwate namicha kana achi giddiidhaan harkisee kaasee raawwate gara mana uffata geessee uffata bitee fi namicha kana qaama isaa irraa dhiqee uffata bitee fi uffata itti jijjiiree mataa isaa muree fi mana nyaataa dhaqee waliin nyaata isaanii nyaatanii namichi kun yeroo duraa maal akka inni fakkaatu laala amma maal akka inni fakkaatu laala jireenyi waa baay'ee nama gooti namni kan maraatullee gaafa waa dhabedha jechuudha gaafa waan nyaatu dhabe gaafa waan dhugu dhabe gaafa asis garnas garasis laalee raawwate omaa of biraa dhabe
anatu si bira jira aizzoo nama jedhuun of biraa dhabe sammuun isaa tuqamti jechuudha. Gaafa sanadha kan inni maraatu. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een keenya sooshaal miidiyaa kana fayyadamaa jirra. Sooshaal miidiyaa kanarraa immoo osoo seeraan itti fayyadamne akkasuma immoo namoonni ilaalurree osoo seeraan ilaale sooshaal miidiyaan kun even yuutuubiin kun maallaqa namaaf kaffala jechuudha. Haa ta'u malee maallaqa kanaan biraa akkasittiin beela'anii raawwatanii beelli sammuu isaanii zoorsaa jiru kana osoo ittiin gargaarre dhugaa dubbachuudha. Haa ta'u malee chaanaalli haadha koo jedhu chaanaala kana namoonni hin beekne sabskiraayib godhaa dhaqaatii jechuudha. Chaanaalli kun gargaarsa namoota rakkatanii karaa irratti hafaniif, haadholii rakkatanii raawwatanii rakkoo keessa jiraniif kan inni baname jechuudha. Kanaafiyyuu chaanaala kana sabskiraayib godhaa. Chaanaalli kun gaafa inni seera isaa guuttatee waan hunda guuttatee jedhetti wantoonni chaanaala kanarraa argamu gara gargaarsa haadholiitii fi gargaarsa namoota beela'ee daandirratti kufee rakkatee rakkoo keessa jiruufidha kan inni baname jechuudha. Kanaafiyyuu chaanaala kana namoonni sabskiraayib gootanii hin jiraanne sabskiraayib godhaatii maatii ta'aafiin isiniin jedha. Haadha koo kan jedhu kana haadha koo tuubii jedha. Kanaafiyyuu dhaqaatii sabskiraayib godhaatii gaafa viidiyoon achirratti gallakkifamu hanga dhumaatti ilaaladha. Viidiyoo sana hanga dhumaatti ilaaluun keessanii akka maallaqa miliyoona kaffaltaniitti isiniif ilaalama jechuudha. Sababni isaa wanti chaanaalli kun banamee fi namaan birrii 50, birrii 100, birrii 10, birrii 6 kenni jechuun irraa chaanaala kanarratti hojjetanii wanti chaanaala kanarraa argamu rakkataa akka gargaaruuf yaada kana yaadameeti waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni chaanaala kanaaf maatii hin ta'in maatii ta'aa fi dhaqaatii akkasuma immoo haadha cabsaa kanallee jajjabeessaa haati cabsaatillee dudduma duuba deemaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu jajjabeessaa maaliifini namni tokko yoo waan tokko harkaa qabaatu rakkataa tokko yoo arge calli jedhee bira hin darbu jechuudha. Gaafa harkaa hin qabne atu harkaa hin qabdu waan taateef bira darbuu miti ofii keetiifuu namarraa kajeelta. Nama waa gochuu dhiisite jechuudha. Kanaafiyyuu hanga humna qabnutti hanga of harkaa qabnutti hanga immoo wanna tokko goonee raawwannee waan goone sanarraa bu'aa akka argannu xaaruu qabna, fiiguu qabna, deemuu qabna, rakkataa keenyallee gargaaruu qabna isiniin jedha. Kanaafiyyuu namoonni haran akka carratee gara mana haadha cabsaa kanarree hodhoftanii sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya taa'aadha. Akkasuma immoo haadha koo tuubii kan jedhu kanallee sabskiraayib godhaatii maamila ta'aafidha. Viidiyoo isirratti gallakkifamu hanga dhumaatti ilaaladha. Rakkataa keessan gargaaraa isiniin jedha yaa obboleewwan kiyyaa. Namni rakkate hin jiru jechuun sobadha. Bakka hundatti daandirratti kan kufee jirutu jira. Kan waa meeqa ta'aa jirutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu nu jajjabeessaa namoonni biyya garaagaraa keessa jirtanii viidiyoodhuma kana hanga dhumaatti ilaala. Homaa godhaa jechuun hin jedhamu. Homaa godhaa jechuu miti jechuudha. Viidiyoodhuma kana asirratti kan gallakkifamu yoo dhaggeeffachuun irra isinitti ulfaate itti banaatee lafa kaatee hanga viidiyoon kun ilaalamee dhumutti dhiisa. Kana gootan jechuun immoo rakkataa tokko lafaa kaastan jechuudha. Kana hunda waan gootaniif guddaa galatooma. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Kabajamtoota hordoftoota koo nagaa fayyaanaaf ta'a. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaa kootii galata rabbi. Har'aan waan baay'ee takka na gammachiisee waan baay'ee takka itti gammade qabadee dhufe jechuudha. Dhugaa waaqayyoo viidiyoo kana dura mucayyoo kana argeetiniin ture. Garuu viidiyoo isii otoo irratti hojjedhe jedhu yeroo na jalaa darbe jechuudha. Mucayyoon kun warri kana dura argitanii jirtanii mucayyoon kun maatiin isii wal lolanii haati isii fi abbaan isii jechuudha wal lolanii wallola isaaniitirraan kan ka'e mucaa wayiitiif wal barte. Mucaa kanaan gaafa wal bartu mucichi kun sin fuudha jedheenii raawwatee fuudhee gara biyya biraatti deemanii gaafa isheen garaatti baattu ishee gatee ishee biraa badee jechuudha. Bakka inni dhaqee hin beektu. Mucayyoon garaatti baattee jirti. Sana booda garaatti baachuu ishee erga barteen booda maal gootiree garatti deemtuu qabdu waan ta'eef gara maatii isheetti deebite jechuudha. Mucayyoon kun gara haadha isiitti deebite haadha isii biratti deesse. Garuu haa ta'u malee immoo haadha isii biratti deesse haa ta'u
Iddoon sagalee kan dur dhaggeeffadheetiniin ture garuu deessee bakkuma mana kireeffatteertutti deessitee haadha sii biratti dhuftee deessitee garuu naaf hin galle iddoo kanatti jechuudha dhiifama waliin. Gin jechuun amma bakka sadarkaan isiin amma irra geessee jirtuutu hedduu na gammachiise jechuudha dhugaa waaqayyoo hedduu takka na gammachiise gaafa dura viidiyoo ishee argullee hedduu takka hin gadde dhugaa waaqaa jechuudha. Ijoollee ishii wantini godhanii raawwatanii ishii poosti godhan sana barbaadan ture jechuudha. Ishee argachuudhaaf jedhee ijoollee sana barbaadaa ture jechuudha. Haa ta'u malee mucayyoon suni egaa amma kunuu iddoo guddaa geessee akka barnoota isiillee barattu even gara biyya alaatitti illee gara Ameerikaatitti akka deemuu dandeessudha kan isaan haasa'aa turan jechuudha. Akkuma suuraa isaanii asirratti argaa jirtanii